Booddeemmoo isteeppiin itti aanu jira. Hafuurota hamootaa mo'achuudhaaf. Isas immoo waliin laalla har'aa fi gara sagantaa qopheeffannee itti darbina. Waaqayyoon dhuma keenya faana ta'u. Kadhannaan kuni kadhannaa araaraa kan ergamootaati jechuudha. Yee ቅዱሳን መላእክት የምልጃ ጸሎት ይላል. kadhannaa araaraa kan ergamootaati jechuudha. Kanaafi kadhannaa kana jalqabarraa kaaneeti jechuudha kan nuti kadhannu. Kadhannaa araaraa 99 gurmuu ergamootaa jedha. Gaafa kadhannaa keessan jalqabdan egaa iddoo kadhannaa qopheeffattanii naxalaa keessan uffannaa keessan erga bifa fannoodhaan uffattanii guutummaa qaama keessanii ergas yeroo sadi of mallatteessitaniin booddee jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin jettanii yeroo sadi erga of mallatteessitanii maaloo yaa Waaqayyo kadhannaa araaraa 99 gurmuu ergamootaa irratti hundaa'ee ulfaattuu mana qulqullummaa kee ishee lafarraa kana keessa dhaabbadhe